kompiitara bituu keessanii akka hin nyaatamneef wanta namni isinitti agarsiisu beekuun dirqama. This PC kan jedhu keessa galtanii property isaa yeroo ilaaltan kooriin PC keessanii kan amma kooriin PC fayyadamaa jiru kana fakkaata. i5 dha. CPU kooriin isaa 1.9dha. Kana haala salphaan jijjiiruun akka danda'amu beektu moo beektu? Haala salphaan jijjiiruu waan danda'amu akka itti jedhamtanitti agarsiisa na hordofa. Gara kiiboordii keessanii deemtanii window key plus r yeroo tuttan raaniin sinii banama. Raaniin erga banamee booda immoo reg edit jettanii okay yeroo jettan registry editor kan jedhu sinii banama. Kaza registry editor isa jedhu jalatti HT local machine isa jedhu tuttanii hardware isa jedhu jala seentanii erga jala seentanii description kan jedhu jala seentanii system kan jedhu jala seentanii central processor isa jedhu erga seentanii booda 0 isa jettu kanarratti yeroo tuttan bifa kanaan dhufa. Sanaa booda processor name isa jedhu kana yeroo si'a lama right click gootan akkanatti yeroo dursiinu kanarratti tuttanii iddoo kanaan i7 yoo jennama itti jijjiiramee meeqa jechuudha. Deemnee ilaalamaas property isaa ilaalaa jechuudha. Property isaa ilaallu i7 sila i5 ture akkasitti haala salphaan jijjiiramee nu shawwachuu danda'u jechuudha. Kanaaf iddoo kanatti akka hin nyaatamne beekuun waan rakkisu. Kana baruuf immoo yeroo PC'n sun on ta'u dhuma isaa baay'ee kompiitara keessanii baruuf faansiin gochuu qabdanii jalqaba laaptooppii keessan yookaan kompiitara keessan turn off gochuu qabdu. Yeroo deebitanii turn on gootanii iddoo kana tuqxanii yeroo bartan F10 yeroo deddeebitanii tuttu sirriidha. F10 yeroo deddeebitanii kan tuttuqxanii akkasitti isiniifidha. Erga akkasitti isiniifidee system information isa jedhu kan adda tuttanii akka kanaatti kooriin kompiitara keessanii meeqa akka ta'e iddoo kanaan ilaaluu dandeessu jechuudha. Yeroo bittanii yeroo kompiitara bittanii kana ilaaluuf hin dagatiina.